أكبر. Ayyee asumaan gara buna kiyyaatti isin dabarsaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baarakallahu lakuma wa baraka alaykum. Jamaa baynakuma fi khayri jennee jirra. Ka hardhallee yaada qabadhe assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa isin dagadhe markazoota shuuraa onnee kan koobanee keessa gakkaayadhe. Diini rabbii kanaaf isin hundaa walitti qabee jaaladhe. Diini rabbii kanaaf isin hundaa walitti qabee jaaladhe. An haa dhufu jenne keessummoonni marti wanni nyaatan tuula. An haa dhufu jenne keessummoonni marti wanni nyaatan tuula halaala hundumti yoo bulullee feetan jira iddoon bultii adda addaan qabnaa ka dhiiraaf dubartii adda addaan qabnaa ka dhiiraaf dubartii. Baga gammaddanii misirroonni lachuu baga gammaddanii misirroonni lachuu umrii isin dheeressee waliif isin haa bulchuu haajaa alaaf manaa isiniif haa tolchuu ilmaanis gaggaarin isin haa bareechuu ilmaanis gaggaarin isin haa bareechuu. Shaashaa shambaa jedhaa shaashaa shambaa jedhaa bultii ho'ifadhaa tole hayyee jedhaa wal jala awwaadhaa warra kophaa bulus rabbuma nuuf kadhaa. Alhamdulillahi garuu takka qabaa itti dabaladhaa rabbiin naa fayyame ani maan rakkadhaa masaanuu barbaaddu aadii na gaafadhaa masaanuu barbaaddu aadii na gaafadhaa. Hikitba. Allahu Akbar. Anaare. Baga walitti dhuftan walaabu mayramii sunnaa ergamaa rabbii kunoo jiraachiftanii jilba cabsattanii bulurraa baga diriirfattanii fuuldurri qabbanaa mala dhawattanii sunnaa rasuula rabbii irratti baga ol fuutanii sunnaa rasuula rabbiiti irratti baga ol fuutanii. Aruuza waan qabnuuf aruuza gammachuu sunnaan nabii keenna harka wal qabachuu horteen nabii keenna hedduudha baay'ate nabiyyiin keenna guyyaa qiyaamaa ummata jedhee shafa'aa dhaabbate ummata koo jedhee shafa'aa dhaabbate shafa'aa rasuula rabbi nuuf haa kennu guyyaa ilmi namaa machaa'ee rakkatu guyyaa aduun baatee matarra si dhuftu guyyaa firaaf aaliin hundi wal baqatu guyyaa firaaf aaliin hundi wal baqatu guyyaa rabbiin malee cal'iftu waa marri shafa'aa nabiitiin argamti furmaanni shafa'aa nabiitiin argamti furmaanni. Ummanni rakkatu furmaata barbaadatu aadamitti ummanni rakkatee furmaata barbaadaaf dhaqe aadamitti aadam nafsii jedhee nuuhitti nuuhis nafsii jedhee dabarse ibraahimitti daddabaraa dhuftee geette caalaa kalqii ummata koo jedhee fuuldura rabbiitti kufe sujuudatti isaaf hawwaatamti magantaan gaafasi ilaahi yaa rabbii ollaa nu taasisi jannata keessatti ilaahi yaa rabbii ollaa nu taasisi jannata keessatti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qulqulluun qulqulluudhaafi jedhanii mitiiree alhamdulillahi jedhaa walitti isin hiite hireen isintu warra garaa qulqulluuti warra rabbiif jecha dhaabbatu warra diin rabbii barsiisuuf halkanii fi guyyaa osoo dadhaben jenne tabba nama baasu rabbiin kiyya guddaan jannatal firdoosin isin haa badhaasu dadhabeen beeytan amalan qabduun beeytan amalli keessan nama gaha bineensa mukaatillee jabaadhaa rabbitu waliif isin file warri waliif isin hin jaalanne karaan banaa jiraa qilee cha'u miqqanya. Yaa Profeesar Walaabu meesi faarsuu takkaa faaruun rabbiin maltee gooticha baddaa baalee baga nuuf dhalatte sanyii warra gootaa sanyii Huseen Buulee sanyii Haaji Aadam Saaddoo sanyii Aliyyii Cirrii sanyii Shee Abdusalaam Kadir sanyii Shee Awwal Jeelaan sanyii Kamaal Heeboo isallee jannata naa kadhaafi abo. Allahu Akbar. Abshir. Akka dhaamsaa godhee wanni si dhaammadhu walaa boca kasi guurii gurraa fudhu bultiin taphaa miti jabeessii qabadhu kokkolfaa gammadii isiidhaan taphadhu abbaa manaa gaarii tahii fi mul'adhu si jaaladha jedhiin as qabii dhungadhu si jaaladha jedhiin as qabii dhungadhu. Tiki tura. Allahu Akbar irraa buqqisi monaasin jee maal jechuudha. Allahu Akbar. Walaabuu bichaadhaaf hin dhaammanne dhaama dubartiin amaanaa dhiira hundan baana rasuulan nuuf dhaame baraa jecha kana jabeessaa qabadhaa bultii teessan tana obboleettii qabdu hundinuu hadaraa ittiin jallatina osoo beeytan kana ittiin jallatina osoo beeytan kana. Atillee yaa mayramna dhagahaatti mana kalaawi narraa fagoo jirta haadha manaa gaarii tahii fi mul'adhu abbaa mana kan kee jabeessi. Qaalii isaa godhi haayaa tole jedhiin kiisiin giitti cabsii lubbuu kiyya jedhiin kiisiin giitti cabsii lubbuu kiyya jedhiin.
جدين الله أكبر الله أكبر أنا رأي هيك ترى أيه dawaa qalbii rakkoon dhabama namni rakkoon cinqite seeqinsaa wal dhaanama abbaa manaa keetiif seeqi yaa doktor Mayrama yoo ati isaaf seeqatte jaalalli isiniif dabalama maashaallah irraa naa jedhaa hundinuu yaa jama maashaallah irraa naa jedhaa hundinuu yaa jama ما شاء الله تبارك الله وتبارك الرحمن أيه yaa كنت أوجه yaa wahiin sitti dhaama assalaamu alaikum warri waa beekamaa doktora ergine shari'a hayyamaa gabbarri hin jiru baa hundi malamaa fuudha wal fuusisaa hundinuu yaa jama sodaa gabbaraatiif namni mana shamaa shari'aan rabbiitu guddoma hayyamaa shari'aan rabbiitu guddoma hayyamaa الله أكبر yaa abbaa shamaraa gaffa geessi ilaali nama sitti dhufe ittiin godhin qaalii dadda fi kennii fi karama halaalin osoo badiin dhuftee mana kan keen dhaalin dubartiin amaanaa hiree isiin sakaalin dubartiin amaanaa hiree isiin sakaalin gariin ammoo wal fuudhee wal godhama shaqqaa sodaa rabbiin jiru hundi nu wal shakkaa kamisa wal fuudhee jimaata wal hiika akka akkas hin taane walaa buuf mayrami qur'aanan banamte haajantan teessanii budaa fi sharranyaa shishim isinirraa horaa bulaa jenne ilmaaniif horirraa horaa bulaa jenne ilmaaniif horirraa ijaaradha ilmaaniif haadha gaarii hardhuma filadha haati gaariin ilmaan guddifti tolchitee qartee gadi baafti leenjistee tolchitee gaheen haadhaa guddaa kanaaf filatamti rabbi isaan haa taasisu haadhota akkasii rabbi isaan haa taasisu haadhota akkasii tadiin maratadhaa jedhan rasuullini jarri lachuu sheekaa akhlaaqnis daranii yunkin isaa lachuu du'aayii qabanii kanaaf wal argatu jarri wal fakkaatu bultiin teessan lachuu aliyyii fi faaximaa isiniif haa taatu bultiin teessan lachuu aliyyii fi faaximaa isiniif haa taatu mee dhagaa waan jarri jedhu أكبر haloo habiibtii damma daamuu tiyyaa dagalee jiruudha haadha mana kiyyaa dhiifa manaaf godhi sirraa turuu kiyyaaf qalbii na rakkatte sibiraa baanaanii bakka siif hin qabu si jaaladhaani bakka siif hin qabu si jaaladhaani habiibii koo qalbii abbaa mana kiyyaa habiibii koo qalbii abbaa mana kiyyaa baga si jaaladhe dammadaamuu kiyyaa dibbirtiin na buute haguma kanatti koottu baga dhuftee si eega sirritti si malee dhiigni koo waa takkaan dalagu anis si jaaladha bakka siif hin qabu anis si jaaladha bakka siif hin qabu akkas jedha jarri yeroo wal faarfatu ati hoo siingilooche son billee sindutu dhageesse waan jedhu warri wal jaalatu kiif jechuudha amma kaa jaalalli nu qabde qabadhu nambarii faatee tiyya qaali akka asii bu'een dafiinaa dawwali assalaamu alaikum hunduu halkan gaarii assalaamu alaikum hunduu halkan gaarii الله أكبر الله أكبر